kabajamtootaa fi jaatamtoota tumsa gargaarsa huboo fi sabboontota guyyaa har'aa sagantaa fendraayizingii koreen tumsa gargaarsa huboo qopheesse kanarratti argamtan hundi keessan nagaan kiyya ka oromummaa bakka jirtan maratti isin haa ga'uun jedha. Egaa duraan dursee miseensonni tumsa gargaarsa huboo kuni yeroo dheeraarraa eegaltanii gargaarsa waraana bilisummaa oromootiif gochaa turtaniif ammas itti jirtan cufti maqaa waraana bilisummaa oromootiin galatoomaa isiniin jedha. Egaa yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa oromoo guutuu oromiyaa keessatti waraana mootummaa gabroonfataan ijaaree nutti bobbaasaa jiru. Waraana shaabiyaa, waraana ilmaan nafxanyootaa kanneen faannoo ofiin jedhaniif, waraana federaalaa jedhamu, waraana raayyaa ittisa biyyaa, waraana humna addaa oromiyaa, waraana poolisa oromiyaa, milishaa kanneen kan kana fakkaatan hunda ijaaruudhaan of waaman kana walitti guuree oromiyaa keessatti nutti bobbaasee qabsoo bilisummaa oromoodhaa duubatti deebisuudhaaf kaayyoo isaanii tokkummaa Itoophiyaa takkitti jedhu sana dhugoomsuudhaaf lola guddaa bal'aa nutti bananii jiran. Waraanni bilisummaa oromoodhaa ilmaan oromoo abbootiin haadhan hawwan ilmaan isaanii qaaliin lubbuu isaanii qaqqaalii itti kaffaluudhaan ganna sadeen dabre murannoo fi jabina guddaadhaan waan diinni itti dhufe kan cufaayyuu dura dhaabbachuudhaan gabrummaa ganna 150 xumuratti gochuudhaaf wareegama qaalii lubbuu isaanii takkitti hin qabne itti gabbaraa jirani dhugaatti. Egaa isa kana fiixaan baasuu keessatti ammoo injifannoo waraanni bilisummaa oromoodhaa argate kana akkuma duratti jenne galmaan ga'uu keessatti qoodi ummata keenyaa kallattii adda addaatiin jiru. Dinagdeedhaanis haa ta'u yaadaanis gorsaanis waan cufaanuun nu bira dhaabbachuun isa kana goolabuudhaaf karaa kana shaffisiisuudhaaf kan gargaaru. Isa kana jibbaachisuudhaaf ammoo waraana bilisummaa oromoodhaa kana duubatti deebisuudhaaf waraana bilisummaa oromootiin mootummaan Itoophiyaa takkitti ijaaraa jedhee ganna sadeen lubbuu agas ga'u kanatti uummata oromooti irratti uummata oromoo ajjeesaatii fi qabeenya isaa itti gubaa jiru kana haala amma keessa jiruun rifaatuu guddaa isaa keessessee mootummaan bilxiginnaa kun xiyyaara waraanaatiin diroonii dabalatee meeshaa ammayyaa kan qabeenyi oromiyaatiin bitame hidhatee gara jabinaa fi gabra jabina hiriyaa hin qabneen ummata keenya ummata nagaa fixuu fi qabeenya isaanii barbadeessuun waan jiruuf ummata oromoo keessaa fi alaan yeroo kamiyyuu caalaa yeroon inni oromoon wal gurmeessee waakkii tokko malee abdiif gaachana ummata kan ta'e waraana bilisummaa oromoo waliin yeroon dhaabbatanii gargaarsaa fi birmannaan godhamuuf yeroo kana. Egaa tumsi waraana bilisummaa oromootiif yaadaanis diinagdeedhaanis waan cufaan godhamu karaa bilisummaa oromoodhaa shaffisiisuu danda'a. Shaffisiisuus qaba. Lubbuu qabeenya hedduutti itti dhangala'ee itti gabbarame isa kana immoo fiixaan baasuu qabna. Kanaafiyyuu oromoon kana hubachuudhaan keessattiyyuu tumsi diinagdeedhaa har'a waraana bilisummaa oromoo waan irra jiru kanaaf milkoomina isaatiif qooda olaanaadha. Oromoon qooda olaanaa kana ofitti beektee ba'uu qabdi. Oromoon qabsoon har'a godhamaa jirtu kana karaa haqaatiif karaa dhugaa ta'uu isaa mootummaan bilxiginnaadhaa Abiyyi waan inni dalagaa jiruu fi uummata oromootirraan gahaa jiru kana addunyaatti ibsuudhaan qooda olaanaatti isinirraa eegama. Yeroon kun yeroo akkasii keessa jirra. Yeroo namni kamiyyuu dandeettii isaatii fi qabeenya isaatiin qabsoo bilisummaa oromootiif qooda guddaa kennu keessa jirra. Kanaafuu kan hubachuudhaan oromoon waan kana maraaniyyuu keessattuu diinagdeedhaan akka nu bira dhaabbattan akka nu jabeessitan har'aan nu geettan galma isaatiin akka geennuuf qoodi keessan dachaa dachaadha. Gargaarsi keessan dachaa dachaa akka dabalu dhaammadhaa. Walumaa galatti barri kun jechuun yeroon kun yeroo injifannootii fi yeroo ganna 150 waayotaa oromoodhaa itti xumurru ta'uu qaba. Kana keessatti qoodi keessan akkuma duratti jedhee irra deddeebi'aa jiru guddaadha.
ulfaadhaa fayyaa nu ta'a milkaa'aa walgahii nagaatiif isiniin haa ta'u jedha. An gammachuu abbooyyeti injifannoo uummata Oromoof fayyaa nu ta'a. Hello, akkam nagaa jirtu? Ani sanyii Nagaasaatan jedhama. Egaa miseensonni tumsa gargaarsaa bobboo fi sabboontonni Oromoo guyyaa har'aa koree tumsa gargaarsa bobboo qopheessitan irratti argamtanii hundi keessan iyyuu nagaa Oromummaa isiniin jedhame. Nagaa Oromummaan isiniin jedha. Akkam jirtuun isiniin jedha. So kanaaf egaa tumsi kuni har'aa miti. Yeroo itti Oromoon baay'een firris alagaanis biyyi keessa biyya alaa dhagaa nutti guuraa ture. Dhagaa nurraa guurtanii dhugaa dubbachuuf taanaanii gargaarsa keessaniin deeggarsa keessaniin har'aa as geenye deeggarsi keessan kan har'aa kanaa miti. Guddoo qabsoo sabaa biraas keessatti iyyuu waraana bilisummaa Oromoo bira galata guddaa ta'e qabdanii ammas irra deebi'ee galanni keessa kan biraa waan isiniin jennu hin qabnu galanni keessan bilisummaa haa ta'uun isiniin jedha. Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan akkuma isin dadhabdanii biyya hambaa kana keessa xiqqaas guddaa jala deemtanii sakaanii otoo waa meeqa jedhu xiqqaa guddaa ijaartanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf jabeessuudhaaf dhamaatii guddaa dhamaatanii waraanni bilisummaa Oromoo dhamaatii keessa lafatti hin balleessine har'aa kan yeroo kamii caalaa Oromiyaa dhiyaa aga kibbaa baahaga giddu galaatti hidhatee diina isaa kuffisaatidha jira. Kana hundumti keessanii quba qabdu jedheetan yaada. Addatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana duulota gurguddaa keessatti iyyuu giddugalli Oromiyaa duula kamirra akka jiru ni beektu jedheetan amana waan sanitti hin qabu. Odeeffannoo qabdu. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tana kan inni duula gurguddaa loltoota egaa garaagaraa kanneen akka loltoota Shaabiyaa kanneen akka humna fanxaaleeyyii faannoo jedhamanii humna mootummaa kan federaala kan ta'e humnoota mootummaa kanneen garaagaraa warreen humna addaa jedhamanii milishoota dabalatee kanneen kun hundi isaanii waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf duulota gurguddoo kan agana jettee himuu hin dandeenyetu duula waraana bilisummaa Oromoo irratti duulameetidha jira. Duulota kana guddaa galgala ganama waraanni bilisummaa Oromoo ofirraatti qolachaatidha jira. Lolaatidha jira. Kana hundayyuu quba qabdanii kan waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo aadaa Oromoo irratti qabsoo uummata Oromoo irratti wareegameeti wareegamas argisiisaatidha jira. Jiina isaas wareegaa jira. Ofiifis wareegameeti qabsoon uummata Oromoo wareegaman wayitti bahuu akka ishiin qabdu uummata Oromootti argisiisaatidha jira. Gabrummaa waggaa 150 gateetti uummata Oromoo gubbaa taa'aa ture ciisaa ture sana uummata Oromoo irraa kaasuudhaaf jecha baddaaf gammoojjii keessa olii gadi deemee magaalaa baadiyyaa keessatti lola gurguddaa akka inni geggeessaa jiruu fi akka inni wareegama gurguddaa kaffalaa jiru quba qabdu jedheetan amanaa. Wareegamni har'a waraanni bilisummaa Oromoo kaffalu itti bahiinsa bilisummaa sabaati jenneetidha amanna. Kanaaf uummanni Oromoo kaleessa innaa islaati namni afaan faajjee namni olii gadi as dhama'ee achi dhama'e sanayyuu dhamaatii keessaa bahee tumsi kun waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee har'a sadarkaa kana waraanaan geessan jechuudha. Waraana kana sadarkaa kanaan geessanii har'a immoo galata guddaa qabdanii waraanni kuka keessanii abbaa waraana kanaatis haadha waraana kanaatis osoo isin jirtanii kaleessallee isin dhaadataa turre osoo isin jirtanii hin beelofnu hin dheebonnu diina keenyatti illee dhaqnee harkan kennannu qawwee of nuti ofii qabna rasaasa waan nu kaafnu dhabnee diina keenyatti harkan kennannu diinni keenyas immoo rasaasa dhabnee marsee harkaan nu qabuu hin danda'u jennee isiniin dhaadachaa turre. Akkuma isiniin dhaadachaa turre isinillee nama dhaadannoo taataniitidha utubaa taatanii waraanni bilisummaa Oromoo utubdanii har'aan geessanii har'a immoo kan yeroo kamii caalaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo inni iyya isinitti iyyachaa jiru yeroo inni tumsa guddaa isin irraa gaafachaa jiru qabsoon sabaa iddoo kaleessa hin jirtu bakka kaleessa sana hin jirtu sadarkaan isin irra jirtu sunis sadarkaa kaleessa sanaa miti. Kanaaf Oromoon biyyoota ambaa jirtan hundumti keessan akka Oromoottis akka tumsaa gargaarsa oboo jedhamee agartee dhaaba of ijaartan kanaattis waraana bilisummaa Oromootiif tumsuu uummata Oromoo biyya keessatti qeerroo qarree jaarsaaf jaartii kosiisaa irratti akka kanattiin dararaaf roorroo akka kanaa keessummeessu kana roorroo akka kanaa ofirraa kaasuudhaaf Oromoon tokko ta'uu danda'u qaba. Kanaaf waan dandeessaniin kan yeroo kamii caalaa dachaadhaan dabaltanii waraanni bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbattan waraanni bilisummaa Oromoo duula gara Finfinnee ammallee cimsee itti fufeettidha jira. Duula kana milkeessuudhaaf immoo
waan isa barbaachisu hundumti keessanuu ni beektanii ani kana sana isiniin jechuu hin danda'u. Kanneen kanaaf isinis waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbattanii yoo qaamaan illee dhuftanii waraana bilisummaa Oromoo waliin qawwee qabattanii dhukaasuu baattan bakka jirtan sana teessanii bakka teessanii waraana bilisummaa Oromoo lolchiisuu dandeessanii waraana bilisummaa Oromoo akka inni qawwee dhukaasu taasisuu dandeessanii duula waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti godhu keessa shoora qabdanii waliin karaa yaa'aa jirra. Tanaaf halkaniif guyyaa osoo hin boqotiin halkanii guyyaa osoo hin taa'in waraana kana bira dhaabbattanii duula jalqabne kanaafi qabsoo bilisummaa Oromoo kan waggoota 150 lafarra foqoqaa ture sana milkiitti oruudhaaf halkanii guyyaa ifaajaa jirra. Ifaaja nu callaa miti isinillee ifaajjanii ifaaja keenya garuu xumura itti godhuu akka dandeenyu kanaaf adaraan isiniin jedha. Kana egaa guddoo waan isinitti baay'isuun qabu waan qabsoo waan isinitti haasa'uun qabu waan hunda beektanii isiniyyuu nama barate isiniyyuu hayyuudha. Kanaaf jabaadhaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhe egaa sanyii Nagaasaa ajaja zoonii giddu galaatii ulfaadhaa galatooma.